ummata keenya tu garaan gubata tika guddaa keenya tiyyee falmata daadhii galaan jabaa Oromiyaa siidamaaf dagata daadhii galaan jabaa Oromiyaa siidamaaf dagatama arraboruu nagaarraa kan turre amma yoonaa nuti yoomaa nagarre daadhii galaana yoo guddicha koosii dhaqee damee way daadhii galaana yoo guddicha koosii dhaqee damee wayyoo. Shibongi gidirfame Roro jibbe daadhii galaan ummata saati falmate daadhii galaan ummata saati falmate daadhii galaan ummata saati falmate Gaafiin kabajam siidaan hojjetam Gaafiin kabajam siidaan hojjetamu mootummaan Oromiyaa federaala irree ta'u olmaan irraa qabaa daadhii galaanu maaloo lammii koo maaloo ayyuu koo siidaan isaa nuufaa dhaabatu siidaan isaa nuufaa dhaabatu siidaan isaa nuufaa dhaabatu siidaan isaa nuufaa dhaabatu. ummata keenya tu garaan gubata tika guddaa keenya tiyyee falmata daadhii galaan jabaa Oromiyaa siidamaaf dagata daadhii galaan jabaa Oromiyaa siidamaaf dagatama arraboruu nagaarraa kan turre amma yoonaa nuti yoomaa nagarre daadhii galaana yoo guddicha koosii dhaqee damee way daadhii galaana yoo guddicha koosii dhaqee damee wayyoo. Shibongi gidirfame Roro jibbe daadhii galaan ummata saati falmate daadhii galaan ummata saati falmate daadhii galaan ummata saati falmate Gaafiin kabajam siidaan hojjetam Gaafiin kabajam siidaan hojjetamu mootummaan Oromiyaa federaala irree ta'u olmaan irraa qabaa daadhii galaanu maaloo lammii koo maaloo ayyuu koo siidaan isaa nuufaa dhaabatu siidaan isaa nuufaa